Waaqayyoon abbaa keenya guddaa gooneen galateeffannaa isa karaa hundumaan nu gargaaree yeroo kanaan nu ga'eef galanni guddaan haa ta'u. Amma yeroo kana sagalee Waaqayyoo hin dhageenya. Sagalee Waaqayyoo nu dhageenyu kun Yohaannis boqonnaa 12 lakkoofsa 26 isa jiru ergan dubbisee booddee kadhanneetu sagalicha dhaga'uu eegalla. Nan dubbisa. Namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade ana duukaa bu'uun in taaf. Inni anaaf ergamus lafa an jiru hin jiraata. Namni anaaf ergamu yoo jiraate abbaan koo ulfina in kennaaf jedha. Ameen. Waaqayyoon mataa keenya gadi qabannee in kadhannaa in galateeffannaa. Gaafa nu kadhannu abbaan sagalee kanaa hubannaa guutuuf qalbii guutuu nuuf hin kenna jennee amanna. Yaa Waaqayyoo abbaa keenya, yaa Waaqayyoo gooftaa keenya, Waaqa gaarummaan guutuu, Waaqa jaalalaa, Waaqa ulfinaa guddaa goonee si galateeffanna. Gaarummaa kee hundumaaf, tola kee hundumaaf, arjummaa kee hundumaaf, maqaa ilma kee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiin galanni guddaan siif haa ta'u. Nu gargaartee, nu baattee, nu gaggeessitee, nu gorsitee, nu barsiiftee, baroota hundumaa nu dabarsitee, kunoo guyyaadhaa gara guyyaatti illee nu dabarsitee yeroo kanaan nu geesseetta. Yeroo kanaan nu ga'uu keetiif, nu danda'uu keetiif, nu gaggeessuu keetiif ati galata argadhu. Amma immoo sagalee isa nu barachuudhaaf jennu eenyullee barsiisaan kan biraa hin jiru. Kanati barsiise jettee iyyamtee ittiin dubbachuu barbaadde dubbachuu danda'a ta'a. Waanuma hundumaarra caalaayyuu barsiisaan dhugaan, qajeelshaan dhugaan sii sababa ta'eef akka nu barsiiftu, akka nu gorsitu, nan barsiisa jedhee inni taa'u kun hirrina inni itti qabutti ati ofii keetii guutte sammuu namaatti qalbii namaatti hiikkaa gaarii akka laattuuf namni dhaga'u hundumtuu immoo yaa Waaqayyoo isa dhaga'e kanaan ija argachuu akka danda'uuf siifis galataaf akka ta'u sin kadhadha maqaa Yesuusiin jaalala kee haa ta'u. Kana hundumaa hin gootaa ulfaadhu. Dubbii sagalee kanaaf dubbii ergaa kana kan nurraa qolachuu barbaadu jireenya keenya jeequudhaaf qalbii keenya hatuu kan barbaadu raawwatee bitaan mirgaaf fuula keenya duraa maqaa Kiristoos Yesuusiin kan nurraa hidhamee fagaate haa ta'u. Moo'icha nuuf kenni. Yeroo nu laatte kanatti yaa Waaqayyo jabaannee dhaabannee sagalee kee dhaga'uuf dubbachuu akka dandeenyu ati nu gargaara. Isattiin nu jaallattee gooftaa keenya Yesuus Kiristoosiif jettee Ameen. Obboloota koo jaallatamoo Waaqayyootti guddaa hin gammannaa. Waaqayyoo yeroo gaarii nuuf kennee akka sagalee isaa dubbannuuf akka amma nuuf galee dubbannee dhuga baatu akka taanuuf isatu kanatti nu waame. Mata dureen amma yeroo kana amma yeroo naa kenne dubbadhu hin danda'ama taanaanis kutaa lammaffaadhaan yeroo adda biraatiin yeroo itti deebinu jiraachuu danda'a jedhee tayyaala. Waamicha Waaqayyootti nu waame waamicha keessa ulfina jiru sagalee Waaqayyoo kanan isinitti dubbachuu barbaada. Waamamuu isaan waamamnee immoo achi keessa hojii jiruuf ulfina jiru. Namni Waaqayyo isa waame Waaqayyoof hin hojjeta, Waaqayyoon duukaa hin bu'a, Waaqayyo immoo isaaf ulfina hin kenna. Kanaaf kana beeknee akka duukaa buunuuf sagaleenu amma dhageenyu kun amma tokko gara dhugaa beekuu kanatti nu fida. Gara dadhabbii malee yookiinis immoo wanti nu dadhabnuuf kun maa inni bu'aansaa maa inni gatiinsaa isa jedhutti nu geessa sababa ta'eefan dubbadha. Amma yeroo kana gaa irra deebi'eetan dubbisa. Namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade ana duukaa bu'uun hin taaf. Inni anaaf ergamus lafa an jiraatu hin jiraata. Namni anaaf ergamu yoo jiraate abbaan koo ulfina hin kennaaf jedha. Gaafuma mata duree amma nu dubbisne kana ilaallu keessatti sagalee dhugaa tokko, sagalee waan namaaf galu tokko, sagalee keessa namaa galuun irra jiru tokko, sagalee namni itti yaadu tokko, sagalee namni hubachuu danda'u tokko nutti dubbata. Namni tokko yoo anaaf ergamuu barbaade ana duukaa bu'a. Isaaf ergamuudha isa duukaa bu'u. Namni isa duukaa hin buune isaaf ergamuu hin danda'u. Darbee qabxiin lammaffaan akkana jedha. Inni anaaf ergamus lafa an jiraata. Inni naaf ergamu immoo lafa an jiraata. Naaf ergamuudhaaf na duukaa jiraachuutu isa barbaachisa. Waan hin hojjedhu arguutu isa barbaachisa.
waan hin dubbadhu dhaga'uutu isa barbaachisa. Kanan godhu taanaan ergaa koo naa dhaquu hin danda'u, dubbachuu hin danda'u, lafa naq ittiin jedhe dhaquu hin danda'u. Na bira jiraatee na biraa ka'a, na biraa socho'a, na biraa deema. Anatu erga, anatu itti hima. Ergeen immoo isa duukaa kan jiraatutu ana. Qabxiin inni sadaffaan immoo namni anaaf ergamu yoo jiraate abbaan koo ulfina isaaf hin kenna. Ilaalaa gaa amma gaanuu ergaa kana ergamuu keenyatti lafa inni jiraate jiraachuu keenyatti sanni nu erge kana ergamuu keenyatti ulfinni keenya eenyu biraati? Gatiin keenya eenyu biraati? Warri nu isiniif ergamne jennee anneetti dubbannu ulfina nuu kennuu dhiisuu danda'u. Inni nu erge garuu amanamaa waan ta'eef ulfina kan nuu kennu sana. Maaliif? Kan nu dhubaannu sagalee isaati. Kan nu wajjin jiru sagalee isaati. Kan nu dubbannu sagalee isaati.